warraaqsi qabsoo Oromoo daran finiineem diinota Oromoo keessaa fi alaa rifaasiseem hayyuu dureem paartii qabsoo karaa nagaa koongirensii federaalaa Oromoo Profeesar Maraaraa Guddinaatum tibbana dubbateem. Konkolaataan ce'umsaa Itoophiyaa gommaa lamaan qilee seenee gommaa lamaan daandii irratti hafeem fireenii konkolaatichaa konkolaachisaan yoo hin qabin ce'umsi Itoophiyaa qilee bu'uu deemaan yaada hayyuu siyaasaa Itoophiyaa fi qondaala olaanaa koongirensii federaalistii Oromoo Jawaar Muhammadim. Kuwani sila jechaa ture biyyi kun akka otoobisii irraan gadee osoo deemtu qileetti deemtee gommaan lama qilee seenee gommaan lama karaarratti hafeeti. Mariin nagaa buusuun mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti taasifamaa jiruun baay'ee suutaa garuu qajeelee deemaa jiraam adeemsa marii araaraa Itoophiyaaf jechaan gaanfa Afrikaatti bakka bu'anii hojjechaa kan jiran pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoodhaam. Mariin taasifamaa jiruun qaamolee hidhannoon mootummaa Itoophiyaa irratti qabsaa'aa jiran hundam yoo hin hammatin bu'a qabeessa ta'uu hin danda'uun yaada gameessa siyaasaa Itoophiyaa Jawaar Muhammad dabalateem qondaalonni paartilee siyaasaa fi namoonni garaagaraa kennaa jiranidha. Dhimma alaabaa ilaalchisuun xalayaa KFO'tiif yookaan ammoo koongirensii federaalaa Oromootiif barraa'eem hafuurrii fi ergaan isaa hariiroo waahilummaa fi ijaaraa dhaabolee lamaan gidduu jiru tiksuu irratti kan hundaa'edha. Adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamutu tibbana jedhe. Alaabaan Oromoo kaayyoo qabsoo saba Oromoo fi akeeka Oromiyaa bakka bu'aam kabajaa fi ulfinna alaabaa Oromoos kaayyoo fi seenaa wareegamtoota ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf baasanii waliin walitti hidhataadhaan ibsa waraana bilisummaa Oromoo kan marroo dirribaa lammeessaatiin hoogganamuuti. Araarri Oromoo hin ammanneem Itoophiyaaf nagaa hin kennuum Itoophiyaan nagaa argachuuf Oromoon bakka isaa maloo argachuun qabaan ammoo yaada rogeeyyii miidiyaati. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii. Turtii yeroo dheeraa booda qophii mil'oota banaatiin deebinee wal argineeti jirra. Mil'oota banaa keenya har'aatiin waa'ee Itoophiyaa, raafama Itoophiyaa, waa'ee marii biyyaalessaa, haasaa namni siyaasa Itoophiyaa Jawaar Siraaj Muhammad tibbana bakkoota garaagaraatti taasisaa jiru irratti xiyyeeffachuun isin biraan geenya. Ansiraa Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin ammoo Abdii Jamaal faana jira. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya kan kabajaati. Ibdee waraanaa raafama siyaasaa Itoophiyaa fi tasgabbii dhabiinsa gaanfa Afrikaatiif furmaanni marii biyyaalessaa qaamolee siyaasaa hidhannoo kaasanii bosona jiranii fi namoota ilaalcha siyaasaatiin hidhaman hammate adeemsisuudha jechuun hooggantoota mootummaa Itoophiyaa kan gaafataa turan bulchaa Ameerikaa 46ffaa Joo Baayiden ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa Jeefrii Deevid Feltmaan David Satterfield FM, Mike Hammer, ergama Adam Gamta Afrika Olusegun Obasanjo, Senator American Chris Consim, Ambassador America Durani Herman Cohen, miseensa koongirensii Ameerikaa Ilhaan Omar, Komishiinara Gamtaa Awurooppaa Pekka Fiston, barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres, University Norweetiin qorataa dhimma walitti bu'iinsaa Profeesar Jeetal Tronvol, Daayireektara Faawundeeshinii Nageenyaa Addunyaa Aleeks Diwaal, paartiilee siyaasaa Oromoo dabalateem hayyoonni siyaasaa fi seenaa Oromoo dubbataa turaniiti jiru. Jawaar Muhammadis yaamichuma kanam taasisaati jira. Bishaan ibidda siyaasaa Itoophiyaan ittiin gubataa jirtum dhaamsuu marii biyyaalessaa qaamota siyaasaa hunda hirmaachise jechuun hayyoon siyaasaa Jawaar Muhammad tibbana waltajjiilee garaagaraa irratti dubbataati jira. Itoophiyaan marii biyyaalessaa lagatteem waggoota lamaaf ibidda siyaasaa lubbuu ilmaan namaa maanxaatoleen gubataati turte. Ibidda siyaasaa lubbuu ilmaan namaa nyaataa jiru kan dhaamsuun marii biyyaalessaa hunda hirmaachise qofa akka ta'e irra deddeebiin dhaga'amaati jira. Ibidda siyaasaa Itoophiyaan ittiin gubataa jirtu kan fide ammoo gaafii abbaa biyyummaa saboonni biyyattii gaafatan cinatti dhiyeessuun bulchiinsaa biyya Ahmad Aliiti jechuun paartiileen mormitootaa dabalateem xiinxaltoota siyaasaa fi dippiloomaatonni ibsaati jiru.
Qabsoon gaafii mirga abbaa biyyummaa Oromoo waggaa 50 lakkoofsiseen deebii argachuu dhabuun dhaloota qubeem kumaatamaan dirree qabsootti akka bobbaan dirqisiiseetii jira. Gaafiin mirga abbaa biyyummaa fi walabummaa dhabuu uummata Oromoo hanga deebii bu'uuraa hin argatanitti humni kamuu qabsoo warraaqsa bilisummaa Oromoo okkaamsus ta'ee duubatti deebisuu hin danda'u jechuun hayyu dureen Koongiresii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa dabalatee namoota garaagaraatti dubbataati jira. Uummanni Oromoo roorroon kallattii hedduun daran itti hammaachaa deemuu isaatiin gaafii mirgaaf abbaa biyyummaa isaatiif kan yeroo kamuu caalatti tokkummaan jabaatee falmachaa jiraachuun mootummaas ta'e warreen waggaa dhibbaa ol ummata kana irraa nyaachuu mi'eeffatan akka harrifaayisee jira jedhameeti himamaati jira. Marii biyyaalessaa mootummaan Itoophiyaa geggeessuuf adeemsa irra jiru irratti yaada kan kennan hayyuun siyaasaa Jawaar Mohammadii fi dureen Koongiresii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa mootummaan biyya bulchaa jiru dhimma kanaaf gareewwan ofii ijaarrateen umrii bitachuuf carraaqa akka jiru ibsuudhaan golama siyaasaa biyyattiin keessa jirtu keessaa ba'uuf tooftaa mootummaan ittiin deemaa jiru kun ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabneedha jedhaniiti jiru. Gameessi siyaasaa Jawaar Mohammad gama isaatiin ammoo Itoophiyaa keessatti waraanaan gareen kamuun jilbiifachuu hin danda'u rakkoo Itoophiyaatiif furmaanni waraana ta'uu hin danda'u jedha. Waraanni rakkoo furuu akka hin dandeenye waraanan humni jilbiifachuu danda'u yookiin immoo cabuu danda'u akka hin jirre waraanan humni olaantummaa isaa ilaalchi olaantummaa isaa fe'uu danda'u akka hin jirre ragaa biyya biraa yookiin immoo tiyoorii ilaaluu hin qabnu qabatamaan waan agarreedha. Biyya kana keessatti dhaloonni kun sirna mootummaa kanaa keessatti osoo itti wayii waannu osoo kadhannu osoo wanni meeqa itti himamu lolatti deemame rakkoo Tigraay wajjin uumame humnaan cabsine jedhamee itti deemame hin milkoofne humnoonni Tigraayis rakkoo garaagarummaa mootummaa federaalaa wajjin qaban humnaan furre jedhanii socho'anii sunis hin milkoofne jechuudha. Kanaaf sadarkaa amma biyyi kun irra jirutti hoggansi biyya kanaa gara adda addaatiin jiru kamiyyuu rakkoo siyaasaa jiru kana humnaan furre yoo kajan taate tarii loluma ofii waggaa lama keessa dabran kanaa'u ni irraanfatan. Mootummaan akkuma labsii dhukaasa dhaabuun kaaba biyyattiitti taasise humnoota siyaasaa Oromiyaa fi kutaalee birootti lola keessa jiran waliinis waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisuun mari'achuu qabaanis waamicha Jawaar Mohammad mootummaa Itoophiyaatiif taasiseedha. Garuu biyya kana lolli kan jiru kaaba qofa miti. Oromiyaa kallattii hedduudhaan Beenishaangul kibba keessa bakka garaagaraatitti ilmaan namaa guyyaarraa harcaati kan jiranii. Waraanni mootummaa fi waraanni humnoota siyaasaa garaagaraa lola guddaa keessa kan jiranii. Kanaaf akkuma kaabatti godhame mootummaan falli kaabatti hin ta'in kibbattis ta'uu hin danda'u jechuudha. Rakkoo kaabatti uumame lolaan furuu yoo dadhabdaate ka kibbaa furuu hin dandeessu. Humni har'a xiqqaa jettuun boru guddateeti kan argamu jechuudha. Duuba deebinee yoo kalaalu taate Oromiyaa yeroo nuti wayii waachaa turre waggaa 4 waggaa 3 irraa aanaalee muraasa lixa Oromiyaa ture kan lolli keessa ture har'a godinoota hedduu waliin ga'ee namoonni miliyoonotaan ta'u lakkaa'amu buqqa'ee lafti bal'aan osoo hin qotamin hafee hanqina nyaataa bifa adda addaatiin mudate irratti dabalataan ta'ee jira jechuudha. Kanaaf akkuma kan kaabaa godhe mootummaan gadi taa'ee humnoota Oromiyaa keessas ta'ee naannolee adda addaa keessa socho'an wajjin mari'atee lola dhaabuudhaan gara furmaata waliigalaatitti fidu malee gama lolaatiin deema jechuun mootummaafis biyyaafis saba keenyaafis kan fayyadu ta'ee natti mul'atu. Marii biyyaalessaa mootummaan Abiyyi Ahmad qopheessaa jiru ilaalchisuun yaada isaa kan kenne Jawaar Siraaj Mohammad mariin biyyaalessaa osoo lolli adeemsifamaa jiruun geggeeffamu hin jiruun mariin biyyaalessaa wal waraansa dura yookaan wal waraansa booda adeemsifamaa jedha. Mariin biyyaalessaa akkaataa sirna ittiin deemsifamu qaba. Marii biyyaalessaa waggaa jedhamu sadarkaa lamatti godhama. Tokko waliigalteen siyaasaa gara lolaatti osoo hin seensisin garaagarummaan siyaasaa lolatti osoo hin seensisin garaagarummaa san dhimmoota irratti wal dhibdeen jirtu san mariidhaan furuudhaan lola hanqisuu preventive measure kan jennu lola hanqisuudhaaf itti fayyadamuu dandeessa. Tokko immoo kalammataa immoo yoo marii biyyoolessaa godhuu dadhabdee rakkoolee jiran san mariin furuu dadhabdee yookiin yeroo dhabdee hanqattee
lolli dhoohee wal waraansi bal'aan erga godhamee booda erga lolli sun dhaabate irraa kaastee tokkoffaa dhimmoonni lolatti nama gareelee geessan sun sirnaan irratti maratamee furmaata akka argataniif akkasumas immoo miidhaa fi madaan lola keessatti uumame akka qooruu fi akka wal'aanamuuf lola booda marii gootaa jechuudha. Post war reconciliation process kan jennu. Kanaaf mariin biyyoolessaa yookiin lola dura godhama yookiin lola booda godhama yookiin wal waraansa dura godhama yookiin wal waraansa booda godhama. Mariin biyyoolessaa wal waraansi osoo geggeeffamaa jiru godhamu hin jiraatu jechuudha. Bu'aas buusuu hin danda'u. Ji'ootaaf mootummaan Itoophiyaa kan Abiyyi Ahmadiin hoogganamuun marii biyyaalessaa adeemsifamuu qaba jechuun koomishinii marii biyyaalessaa hundeessuun koomishiinaroota 11 muudeetii jira. Koomishiniin hundeeffameefim koomishiinaroonni muudaman osoo wal waraansi adeemsifamaa jiruun osoo qawween dhukaafamaa jiruun hundeeffameem muudameem hundeeffamaa fi muudama koomishiniifim koomishiinaroota boodam Oromiyaa keessatti wal waraansi bal'aan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa bilisiginnaa jidduutti adeemsifamaa jira. Yaaliin araaram Ameerikaanis ta'e gamtaa Afrikaatiin Itoophiyaa keessatti yaalamaa jiru Oromoo fi Oromiyaa hammachuu qaban yaada irra deddeebiin dhagahamaa jirudha. Itoophiyaa keessatti ce'umsaa fi araarri Oromoo hin ammanneem hin milkaa'u jechuun qooda fudhattoonni siyaasaa Itoophiyaa ni dubbatu. Sababni isaa Itoophiyaa keessatti Oromoon yoo nagaa hin argatin Itoophiyaan nagaa hin taatu. Itoophiyaa keessatti Oromoon yoo hin araaramin Itoophiyaan hin araaramtu. Oromiyaan Itoophiyaaf dirree wal morkii siyaasaatiin siyaasni Itoophiyaa tasgabbaa'uuf Oromiyaan tasgabbaa'uu qabdi jechuun yaada dhiyeessu yookaan ammoo ragaa dhiyeessu. Gamtaa Afrikaattis ta'e Ameerikaan Olusegun Obasanjos ta'e Maayik Hamar Itoophiyaa keessatti nageenya buusuuf Oromoon qaama araaraa taasisuun hammachuu qabuun jedhamaa jira. Hayyuun siyaasaa Itoophiyaa ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa hordofeem ji'oota 18 booda namoota biroo wajjin mana hidhaa mootummaa bilisiginnaa keessatti dabarseefim amajjii bara 2022 hidhaa bahee Jawaar Mohammad mariin biyyaalessaa osoo qawween qaxxiseem madfiin mandisuun hin adeemsifamu jedha. Qondaalli siyaasaa olaanaan kun imala galatoomaa mata duree jedhuun itti aanaa dura taa'aa koongirensii federaalaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa wajjin gara Awurooppaa fi Ameerikaa bobba'uun marii irra jira. Marii kana irratti hawaasni faajjii bilisummaa Oromootiin waltajjii miidhagsee Jawaar Mohammad simataatii jira. Abaa'oon dhimma alaabaa kana ilaalchisuun xalayaa koongirensii federaalaa Oromoof kan barreesse yommuu ta'u alaabaan kun kan paartii qofa osoo hin taane alaabaa ummataatiin ummanni alaabaa isaa akka barbaadetti dhimma itti bahuu danda'am yaanni jedhuun waraana bilisummaa Oromoo dabalatee kutaalee hawaasa garaagaraatiin xalayaa barreeffame hordofee kennamaa tureetii jira. Ajajni olaanaan ABO waboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo dhimma alaabaa kana ilaalchisuun ibsa baaseen alaabaan Oromoo kaayyoo saba Oromoo fi akeeka Oromiyaa bakka bu'aa jedhe. Kabajnii fi ulfinni alaabaa Oromoos kaayyoo fi seenaa wareegamtoota ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf baasanii waliin walitti hidhata jedhe. Kunis ilmaan Oromoo qaaliin baddaaf gammoojjiin baadiyaa magaalaa dirree lolaa fi hiriira fincila diddaa gabrummaa akkasumas falmam kolonii keessatti geggeessan maram kan nu yaadachiisuu fi mallattoo tokkummaa saba Oromooti malee mallattoo atakaroo keessaa nama seensisuu miti jedham ibsi kun. Etim dhimma bahuu alaabaa Oromoo ilaalchisee herriim ABO asxaa fi alaabaa ABO mallattoo fakkiif qabeenya ABO'f kan uummata Oromoo ta'uu ibsa kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo alaabaa Oromoo itti dhimma bahuun jaalalaa fi ulfinni alaabaa Oromoof qabaachuu fi kabaja wareegama ilmaan Oromoo kan kaayyoo biyya ofii ijaaruuf baasanii argisiisuu ta'uu eere.
Kanaaf hawaasni Oromoo alaabaa Oromoo fi ABO kana of dura qabatee deemuun kaayyoo ilmaan Oromoo itti wareegaman itti yaadachuu fi tiksuun akka ta'ee fi qaama seenaa fi jireenya uummata Oromoo ta'uun hubachuu feesisam jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Oromoon dhimma amantaa lagaa fi yaadota garaagarummaa Oromoo gidduutti dhalchan yeroo hafarsu keessa hin jiru. Ajandaaleen garaagarummaa uummata Oromoo babal'isuu fi Oromoo wal dura dhaabuuf bocaman kan diinota Oromootis jechuun itti dabalee akeekkachiiseetii jira. Yeroon kun yeroo Oromoon roga hundaan ilaa fi ilaameen mari'ateen kaayyoo ilmaan isaa itti wareegamaniif bakkaan ga'uuf itti hojjetu malee yeroo itti wal dura dhaabbatu akka hin taanes hubachiisee jira. Ajajni olaanaan ABO ABO'n gama isaatiin dhimma alaabaa ilaalchisuun xalayaa Koongirensii Federaalawaa Oromootiif barreesseen hafuurrii fi ergaan isaa hariiroo waahilummaa fi ijaara dhaabolee lameen gidduu jiru tiksuu irratti kan hundaa'ee jedheeti jira. Yeroon kun kan gamtaan diina Oromoo fi Oromiyaa qolatanii malee kan wal dura dhaabbatanii miti. Uummanni Oromoof dhaabonni isaa waan tokkummaa uummata Oromoo diiguu fi miidhuu eeggachuun qabsoo isaa tarkaanfachiisuu qaban dhaamsa qophii mil'oo Tibbanatim. Jawar imala Awuroopaatiinis Jarman Nuurenbergim, Faransaay Paaris, Neezerlaandim, Siwiidiniif Osloo dabalatee biyyoota biroo keessatti marii hawaasa waliin taasisaatii jira. Marii kanaanis waa'ee waraana Itoophiyaa, waa'ee ejjennoo isaaf ejjennoo paartii isaa irratti gaafii uummatarraa ka'eef deebii laataatii jira. Gaafii ejjennoo siyaasaa Koongirensii Federaalawaa Oromoo irratti mana keessaa ka'eef deebii kan laate xiinxalaan siyaasaa fi qondaalli Koongirensii Federaalawaa Oromoo Jawaar Mohaammed nuti kan amannum gaafiin Oromoo biyyattii keessatti sirna federaalizimii dhugaatiin deebii argataadha. Kana ammoo qorannoo gooneetum itti amanneem akkuma durana beektan qabsoo karaa nagaa fi mirga sabootaa kabachiisuu irratti xiyyeeffanna jedheem. Koongiresiin Federaalawaa Oromoo gaafa dhaabaturraa ka'ee har'as sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa gadi dhaabuutu ummata Oromootii fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa kaaniif hundarra wayyaa jeega dhaabate ittiin amana. Oromoon Oromiyaa irratti mootummaa fi filateen if bilchee sadarkaa federaalaatti sabaaf sablammoota kaan wajjin mootummaa isaa ta'u aangoof diinagdee akka gumaata isaatitti bakkumatu akka Profeesar Maraaraan jedhutti yoo kan jaarratu taate ni baasaa jennee tamanna. Oromoon kilaaritii qabaachuu qaba. Sobuun hin barbaachisu. Gariin kan kaleessa walabummaa jedhee dubbataa ture. Nu caalaa achi dabree nuti duulaa ture gaafa mana hidhaa ture. Isin hin sobnu yoo karaan kaafaa waliin deema jettan kun ta'e nu deeggara. Hin ta'u yoo jettan karaa biraa deeggara. Nuyi garuu waan itti namanne isinitti hin kijibu bakka. Oromoodhaaf kan ta'u sirna federaalaa dimokiraatawaa ta'e kan sabaaf sablammoonni biyya sanii qe'ee isaanii irratti aadaa isaanii kunuunfatanii diinagdee isaanii irratti abbaa ta'anii naannoo isaanii irratti mootummaa isaanii ta'uu filatanii sadarkaa biyyatti immoo ilaameedhaan negosheeshiniidhaan baargeeniidhaan aangoof diinagdee hiratanii akka gumaata isaaniitti akka baay'ina isaanii sirni akkasii ijaaruutu nagaya waaraa fidaa. Sirna akkasii ijaaruutu dantaa Oromoof sabaaf sablammoota kabachiisa jennee amannaa. Abiy Ahmed daandiin ati irra deemaa jirtum daandii dimokiraasii dagaagsuu osoo hin taaneem daandii abbaa irrummaa gabbisuudhaan kan saboota walitti fiduu osoo hin taaneem kan saboota walitti buusuufim daandii nageenyatti nama buusuu osoo hin taaneem daandii nageenyatti nama baasuu osoo hin taaneem daandii jeequmsatti biyya geessuudha jennee itti himnaan walitti nu qabee nu hidheenis yaada Jawaar Mohaammed Neezerlaanditti dubbateedha. Abiy Ahmediin kan wallolle waan biraatiin miti kan hidhamne waan biraatiin miti. Wasan walitti hin dabarre kotteen waliin jenne. Sirna federaalawaa jiru san dimokiraateessuu haqa sabootaa kennu saboonni mootummaa isaanii ta'e akka filatan gochuu mootummaan federaalaa baay'ina saboota biyya sanii akkaataa daayivarsiitii biyya saniitiin aangoon qulqulleessituu irraa kaasee hamma olitti daayivarsiitii calaqqisiisuu qaba. Haalli ati deemaa jirtu sirna federaalawaa kan laaffisu saboota kan walitti dhiyeessu osoo hin taane saboota kan daran walitti namu
gaagama kan bituu jenne itti jennaan narraa calsayee miidhe waan biraatti bitu. Furmaanni waraan Itoophiyaa barbaachisuun marii biyyaalessaa fi waraana dhaabuu kan jedhe hayyuun siyaasaa Jawaar Mohammad dhimma hidhannoo hiikkachuutiin wal qabates yaada akkasii kenne. Ijoolleen keenyam roorroo baqattee bosonatti galte haafuutiin kan Oromaatiinuu hiikkadhaa hin jennoom nuti kan jenneem mootummaan akkumam Tigraay injifachuu dadhabeem waraana dhaabuun gara mariitti dhufeem Oromiyaa keessattis waraannim gamlamaanuu dhaabbateem waan silaam qawwetti akka amanan isaan taasiseefim silaa utuu injifatanii argatan yookaan ammoo dhaban sana mariidhaan akka walirraa argatan jechaa jirra jechuun dubbateem. Mootummaan Biltsiginnaa akkuma Tigraay lolaan cabsuuf yaaleem cabsuu akka hin dandeenye amanetti Oromiyaa keessattis lolaan rakkoon furamu akka hin jirreem amanuun qaamoleen lamaanuu mariin rakkoo furachuutti dhufutum irra jira jedheem. Waraana ilmaan obboleeyyan keenya ijoollee kaleessa qeerroo turte kadhiifamte mana dhaabsuun dhuftee duraa deemte ijoollee qeetti amma booda ni dhabnu hin ajjeefamnu jettee bosona seente bara. Dhugaa isaanii ni beekna bara. Waraana keenya dhiisaati ka ormaatu haa hiikkatu haa badu hin jenne nu ka jenne mootummaan waan deemaa jiru kana lolaan mo'achuu hin danda'u. Biyya lolaan nagaa buusuu hin danda'u. Biyya diiga malee ummata kasaarsa malee diinagdee barbadeessa malee. Ummanni qawwee qabatee deemaa jiru Tigraay irraa kaasee Oromiyaa Beenishaangul kan jiru kan qawwee kaasee bolola qawwee jaalala qawwee waan qabu yookiin immoo akka warra Ameerikaa Riippablikaanii waan ta'eef miti. Daba siyaasaatu irratti hojjetame dirree siyaasaa dhiphate falli jiru warra qawwee qabate qawween balleessina jedhanii deemuu osoo hin ta'in karaan dongora waan ta'eef mootummaan rakkoo biyyattii lolaan osoo ta'in nagaan fura yoo murannoo fudhatu qabu. Kana booda warra isaan lolaa jiran wajjin mariidhaan furatu qaba jenna. Waan hangal Oromoo Tigraay wajjin waggaa tokko ol lolan. Inni illee barbadeessuu yaale hin dandeenye. Isaan illee barbadeessuu yaalan hin dandeenye. Amma lola dhaaban maal Oromoo wal tuubuuf maali mootummaan dubbii Tigraay nagaan fura Oromiyaa lolaaniin furoonni jedhu qorichi Tigraay ittiin hojjetin Oromiyaatti akkamitti hojjeta. Kan jechaa jirru matarraa iddoo kanaaf sattu taate garaa keessa ibidda guddatti jiraa jechaa jiran mootummaadha. Kanaaf humnoonni piroosesa mataa isaa qabu. Turus fakkeenya warra Tigraay hojii godhame dura yeroodhaaf lola dhaabde sanboota teessee mari'attee kompireensif siisfaayar waan jedhamurra geesse. Sanboota rakkoolee siyaasaa lolatti nama geessisan takka takkaan sharaftee ilaalu. San caalaa immoo waa addeessa isin kijibu. Waraana qabaachuu qabnaa jettan. Yes. Waraana wal waraanuu miti garuu. Ufin sobina. Oromiyaa keessatti kan wal fitaa jiru Oromoodha. Waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun waraana waliiniiti jechuun kan ibsa Jawaar Siraaj Mohammad lolli tokkoon waraana waliinii jedhamuuf wantoota sadii kan guuttate ta'uu qaba jedham. Waraana daangaa biyya takkaa keessatti adeemsifamuun mootummaa humnoota hidhatan gidduutti mootummaa fi humnoota hidhatan gidduutti kan adeemsifamuuf waraanicha saniin waggaatti namni 1,000 yoo ajjeefame waraana waliinii jedhama jedham. Civil war. Jadi dia menambah ya. What do I mean by civil war? Civil war jechuun maali? Wal waraansa uummataa jedhanii gahee kan argeera. Akkasii miti. Civil war by definition jechuun biyya tokko keessatti mootummaaf gareen tokko wal waraananii waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate namni 1,000 yoo du'e walitti bu'iinsi sun konflikti sun akka civil waritti laalama. Civil war jechuun isa domestic war lola biyya keessatti interstate miti biyya biraatiin godhamu miti tokko. Lammaffaa mootummaa fi humna hidhate kan biraa wajjitti godhama. Lama jettanii sadaffaan waggaa keessatti yoo xiqqaate namni 1,000 yoo du'e that conflict classifies as civil war. Itoophiyaa keessatti wal waraansi Tigraayitti godhames suurimmaa 500 akkas deemee jechaa jiru. Kan Oromiyaa keessatti kun namni 1,000 waggaa tokkotti miti ji'a tokkotti du'aa jiru. Tell me this is not civil war. It is civil war. Gumus keessatti lolli godhamaa jiru it is a civil war between the government and insurgent groups.
walwaraansa kana civil war fi communal violence hedduu garaagarummaan jira. Civil war jechuun walwaraansa mootummaa fi yookiin immoo gartuulee hidhatan jidduutti godhama. Kaayoo xiqqaa tokko keessatti namni kuma tokko keessatti ajjeefamu jechuudha. Communal violence walwaraansa uummataa immoo hoggaa jennu walwaraansa gartuuleen hawaasaa siviiliin jechuudha. Sababa garaagaraatiin walitti bayanii wal ajjeesan walwaraansa uummataa kan jennuun communal violence kan jennuun kana jechuudha. Lammaffaan just peace waan jedhu kaaseetiin jira. Maal jechuudha? Jechoota kan afaan Oromootiin kun xiqqoo nama dhibu ittuma dhiyeesse. Just peace jechuun nagaa haqa qabeessa, nagaa dhugaa qabdu jechuudha. Maal irraa ka'a? Walwaraansi tokko sababa roorrootiin, sababa cunqursaatiin, sababa nam tokko abbaa irree ta'uu barbaaduutiin, sababa gareen tokko olaantummaa aadaa, diinagdee fi siyaasaa isaa humnaan irra tuuluudhaaf godhu hoggaa dhufe kan barbaachisu nagaa haqaati, just peace. Bu'uura haasaa Jawaar Mohammadiin lolli Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana waliin ulaagaalee sadan armaan oliin guuteefim Tigraay keessatti namoonni 100,000 lakkaaman kan ajjeefaman Oromiyaa fi Beneshaangul Gumuz keessatti kumootaan kan lakkaaman ajjeefamaniiti jiru. Kanaafuu waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana waliin jedhama. Gaafin ummata Oromoo Itoophiyaa demokraatoyiteefim sirna federaalizimii dhugaa eenyummaan sabootaa keessatti kabajamu keessaan deebi'anis yaada Jawaar Mohammadiin. Oromoodhaaf kan fayyadu sirna federaalawaa dimokraatawaa kan saboonni biyya sanii wal qixxummaan wal kabajanii naannoo ofii irratti of bulchanii sadarkaa biyyatti aangoo qabeenya qooddatanii jiraatan. Bakka Oromummaan itti dhiibamte eenyummaan biraas irratti tuulamtu osoo hin ta'in ilmi namaa eenyummaa rabbi isaa kenne kan uumame hunda isaatiin kabajamee jiraatu jaarrachuu qabna jedhee amanaa ture. Takkaa isin kijibeen beeku abbaan ati nu kijibdee jedhu gadaa ba'u. I always believe mirgi uummata Oromoo haqi uummata Oromoof kan sablammoota hundaaf sirna dimokraatawaa ta'e sirna federaalawaa ta'e keessatti yoo deebi'ee fayyadaa. Sirni abbaa irrees sirna olaantummaa birootis hin fayyadu jedheen qabsaa'e. Sirni amantaa fi Itoophiyaan biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 20tti siqan qabduun waraanam walitti bu'iinsaa fi hongeen wal qabateem yeroo ammaa biyyoota gaaga'aman amoomaam sadarkaa olaanaan keessummeessaa jiran keessaa tarree duraa irratti argamti. Biyya uummanni ishee harki 1/4 gargaarsa namoomaa eeggachuuf itti dirqamaa jiraachuun himamuu kanatti mootummaan aangoo bulchiinsa biyyattii harkaa qabuun qabeenya biyyattii waraanaaf oolchaa jiraachuun waan ifatti mul'atudha. Waraanni qabeenya biyyattii nyaataa jiru kun ammoo aangoo bulchiinsa Abiy Ahmed tiksuuf yoo ta'e malee biyyattiif bu'aan dabalaa jiru tokkollee hin mul'atu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 keessa humnoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo aangoo kootiif yaaddoo ta'anii jiru jedhee waliin waraana jabatti kan ture Biltsiginnaan qabeenya biyyattii kallattii fi alkallattiin waraana kanaaf oolchaati jira. Raayyaa ittisa biyyaaf jalqaba bara 2014tti baajanni birrii biiliyoona 22 ramadamee fi ture. Walakkaa waggaa irratti ammoo baajata dabalataan birrii biiliyoona 120 manni maree Biltsiginnaa raggaase keessaa birriin biiliyoonni 90 kan ramadameef raayyaa ittisa biyyaatiif. Waliigalaan bara 2014 keessa qofam raayyaa ittisa biyyaatiif baajanni birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 12 ramadamee waraana hiika hin qabneef ooleera. Kun harka 1/5 baajata waliigalaa biyyattiitti ture. Kana malees hojiileen misoomaa dhaabbatanii baajanni naannolee gara milishaa fi humna addaa leenjisuun waraanaaf hiriirsutti naanna'ee jira jedhameet komatamaati jira. Dhaabbileen misoomaa baajata ramadameef maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin gara waraanaatti naannessaa turaniiti jiru. Ammas hojjetaati jiru. Misoomatti karra cufanii qabeenya biyyattii waraanaaf hiriirsuun humna hawaasaa harka qalleeyyii waraana hiika isaaf hin qabne irratti fixuun kun ammas xumuram waan argate hin fakkaatu xumurree jirra.
ansraa sabaa ture. Gama ogummaa kaameraa fi piroodakshinii bareedaan mil'uutti banaa kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaaliim. Torbee milkii haa taatuum gama kiyyaan nagahatti.